Lola cimaa waraana mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti godhameen waraana mootummaa Itoophiyaa irraa loltoonni hedduun du'uun dhagahame. Paarlaamaan Itoophiyaa dhimmoota qabiyyee lafaa irraa kaasuu beenyaa kafaluu fi kanneen kaafaman deebisanii qubsiisuu irratti labsii waggaa 5 dura ba'ee fooyyessuun labsii haaraa baasee jira. Mootummaan Turkii dhimma handaara galaanaa irratti Itoophiyaa fi Somaaliyaa mariisaa jiraachuun ibsame. Harka fuuni ashamaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan qabannee isiniif dhihannee jirra. Baga gara jiruu miidiyaa nagaan dhuftan isiniin jecha namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhe subscribe gochuun maatii YouTube keenyaa akka taatan isiniin jecha akkasuma like share gochuun jajjabeessaa dhaamsa keenyaa gara odeeffannoo keenya har'aatti isin dabarsina. Lola cimaa waraana mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti godhameen waraana mootummaa Itoophiyaa irraa loltoonni hedduun du'uun dhagahame. Godina Harargee lixaa aanaa Ciroo keessatti gaafa waxabajjii 28 bara 2024 lola cimaa waraana mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti godhameen waraana mootummaa Itoophiyaa irraa waraanni 4 yoo du'u waraanni 5 immoo madaahuun dhagahame. Lolli kun kan gaggeeffame gaafa guyyaa jimaataa yoo ta'u sababa lola kanaa namoonni nagaa hedduun miidhamuun jiraattonni naannichaa dubbatan. Oduma wal fakkaatuun godina Shahabaa aanaa Zuwaay Dugdaa keessatti lola cimaa gaafa guyyaa jimaataa jechuun waxabajjii 28 bara 2024 waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa Itoophiyaa gidduutti godhameen sa'a 10 haga 12 gidduutti loltoonni mootummaa Itoophiyaa farra riphee lolaa jedhaman 47 yoo du'an 19 immoo madaahanii jiru. Itoophiyaa keessatti lolli waggaa 5 oliif kan gaggeeffamaa jiru yoo ta'u lola kanaan kan miidhamaa jiru namoota nagahaati. Waraanni kun ammas kan itti fufee jiru yoo ta'u waraana kun dhihootti yoo hin dhaabbanne ammas kan miidhamu namoota nagahaati. Namoota kanneen keessaa manguddoota, dubartootaa fi daa'imman akka ta'an hayyoonni dubbatan. Paarlaamaan Itoophiyaa dhimmoota qabiyyee lafaa irraa kaasuu beenyaa kafaluu fi kanneen kaafaman deebisanii qubsiisuu irratti labsii waggaa 5 dura ba'ee fooyyessuun labsii haaraa baasee jira. Manni marii bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee 34ffaa irratti akkaataa namoota qabiyyee lafa irraa kaasuu kaffaltii qarshii fi kanneen kaafaman qubsiisuu irratti wixinee dhihaate raggaasisee jira. Wixineen labsii dhimmoota lafaa haarofti kun waxabajjii 25 bara 2024 sagalee caalmaan kan raggaasifame yoo ta'u sagalee mormii 4 fi cal'isaa 6 isa mudatee jira. Labsiin kun qaamoleen namoonni qabiyyee lafaa harkisan jiru akka gadhiisan wayita taasifametti beenyaa gahaa fi deeggarsa barbaachisaa kennamuuf sirna dandeessisu diriirsee jira. Beenyaan kafalamuu fi kanneen qabiyyee lafa isaanii gadhiisan deebisanii dhaabsisuuf qaamni aangoo qabu labsii kana keessatti ibsamee jira. Labsii haaraan kun hojii daangaa wal qabatee jiru salphisuu fi qabiyyee lafaa yookaan qabeenyummaa wal qabatee dhiibbaa fi rakkoo mudataa ture akka furu ibsamee jira. Akkaataan labsii kanaan hojiin beenyaa kafaluu naannolee fi bulchiinsota magaalaatiif kennamee jira. Torbaan tokko keessatti balaa tiraafikaa mudatee lubbuun namoota 17 darbeera. Naannoo Oromiyaatti torbaan tokko keessatti balaa tiraafikaa mudatee namoonni 17 yoo du'an namoonni 14 immoo miidhaa cimaa yoo irra gahu akkasuma namoota 11 irratti miidhaan salphaan irra gahee jira. Balaan kun kan mudate akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 17 hanga waxabajjii 23 bara 2016 gidduutti. Miidhaa qabeenyaa gaheen birriin yoo tilmaamamu 330,000 ol akka ta'u ogeessi kutaa to'annoo tiraafikaa naannoo Oromiyaa Inspektar Masalaa Abarraa himanii jiru. Balaan kun namoota hedduu irratti kan mudate yoo ta'u balaan du'aa namoota hedduu irratti kan mudate yoo ta'u lixa Oromiyaa godinaalee Qeellam Wallaggaa, Bishooftuu fi Shaashamannee akka ta'e ibsamee jira. Sababni balaa kanaa heeyyama konkolaachisummaa malee konkolaachisuu, saffisa daangeffameen alatti konkolaachisuu, namoota miilaan deemanii fi dursa kennuu dhabuu, fageenya nageenya dhabuun konkolaachisuu dhabuu, mallattoo ajajamuu dhabuu fi of eeggannoo dhabuu irraa akka ta'e inspektar dubbatanii jiru. Mootummaan Turkii dhimma handaara galaanaa irratti Itoophiyaa fi Somaaliyaa mariisaa jiraachuun ibsame. Mootummaan Turkii waldhabdee Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti uumame furuuf biyyoota lama mariisaa jiraachuun gabaafamee jira. Waliigaltee handaara galaanaa Itoophiyaa fi Somaalilaandii gidduutti raawwatame hordofuun mootummaan Somaaliyaa deebii laataniin gochaan kun tokkummaa Somaaliyaa irratti balaa uuma jechuun waliigalticha fudhatama hin qabu jedhanii turan. Jilli mootummaa Somaaliyaa kan ministeera dhimma alaatiin durfamu
immoo Ankaaraa kan gale yoo ta'u dhimma kanaan wal qabatee ibsa mootummaan Itoophiyaa baase hin jiru. Ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa gama isaatiin mariin Turkii mijeessite kana irratti hirmaachaa jiraachuu karaa fuula tiwutarii isaaniitiin ifoomsanii jiran. Kaayyoon marii kanaa wal dhabdee waliigaltee handaara galaanaa Itoophiyaa fi Somaalilaandii gidduutti mallattaa'ee hordofuu wal dhabdee biyyoota lamaanii gidduutti uumame furuuf ta'uu miidiyaaleen Somaaliyaa gabaasanii jiru. Gabaasa qindeessaan dhimma wal dhabdee handaara galaanaa irratti mari'achuuf ministeerri dhimma alaa biyya lamaanii Turkii galuu gabaasee jira. Akka gabaasa BBC'tti ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa Ahmad Faqiif ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Taayee Asqasillaas Ankaaraa galanii jiru. Egaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo keenya guyyaa har'aa kanumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jecha ammas irra deebuudhaan namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib hin godhin sabskiraayib gochuun maatii yuutuubii keenyaa akka taatan arjooma keessan laayik sheer gochuun nu agarsiisaa isiniin jenna. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.